Lateo siargaa jira uummanni. Siargaa jira. Foodda Lateo siargaa jira uummanni. What's up? What's up? What's up? Foodda Lateo siargaa jira uummanni. What's up? Babaro famaya na gani simbarada. Jira jirtu. Wow! Hey! Akam jirtu faya kesani. Jira jirtu. Vera, duftani jirtu. Sentani. Olma bultini sinaga. Baganaga nuftani welcome jennerra. Welcome. Baganaga nuftan. Amma saragantani Foodda Lateo millu Foodda Lateo amma dabarsa. Arra Wallalani dina qabsooti. Wallalli dina qabsoo sabaati. Si argaa jira? Ijji ummata. Wallalli ija qabsaa'otaati. Wallalli dina qabsoo Oromooti. Waanan jedheef qaba. Dinni guddaan wallaalu. Namni wallaalli argitee beeka dhabuun utuun beekin diina ofitti taata. WhatsApp bileenal. Dhuguma isinis ijoolleen dadhabeeran ijoolleen xiqqoo kanas. WhatsApp jettee yeroo ol galu. Argitee wallaalli hama utuun beekin si jeessa. Utuun beekin saba kee gaaga. Kanaaf wallaalumni hamaadha. Hin beektu waan utuun beekin beeka dhabuun diina hamaadha. Har'a sagantaani har'a qabu walumaa gala Oromoon argitee yeroo wanni tokko wanni argitee mooraa qabsooti miti. Mooraa ummata Oromoo qabsoo ummata Oromoo diiguudhaaf sugguruudhaaf yookaan mooraa ummata Oromoo argitee gubuudhaaf barbadeessuuf yeroo adeemu bakka hunda arguu qaba dafee argee deebisaa kennuufii qaba. Wanni kun gaagaamaama. Waan namicha kaanii ilaalchisee namicha Tigree sana ilaalchisee waa tuttuqee darba. Dura ijoolleen argitee waan kanarratti amma gamtaa waliin bobbaanee jirru. Hedduu galatoomaan jedhaan waan saba keessaniitti dirmachuudhaaf wannummaan isin daangessu hin jiru. Amma sorry. Alhamdulillah. Kaleessa argitee Saaliyaa Saamii yeruma sana ibsa irratti baafte namicha Itoophiyaa irraa dhufe. Argitee mooraa kana sugguruudhaaf ergame Tigree ilaal biyya Eertiraatii baqatee Tigraay seen Itoophiyaa seen
achirraati argitee UN'dhaan Austraaliyaa dhaqee jechuudha. Kan Amboo yookaan Tasfaayeen nu dhiyeesse soddaasaati jechuudha. Wayni isheet obboleettii isaati jechuun obboleettii wayni isheet fuudhe inni Tigireedha namichi. Eertiraarraa Tigiree tarka kenne. Tigireerraa Austraaliyaa dhaqe. Amma duulli namittiin kun argite kitaaba inni nu barreesse kitaaba dhiisiti. Kitaaba isaa bituu dhiisi. Addunyaa irratti Oromoon adamaatti gochuu qaba. Gamtaadhaan bahe kanarratti Naziirillee kaleessa gadi bahee waan kanarratti dubbataa oole. Hedduu galatoomii jennaan walii dirmachuun akkas. Walii dirmachuun saba ofiirraa imimmaan qorsuuf dirmachuun akkana. Amma kana booda immoo hageesse utuunan hin tuqin hin dabarre eenyu Mubaarek eenyuti Mubaarek dhaabi waan amma hojjetaa jirtu dhaabi rabbitti sii kakadhee dhaabi maaliif jennaani ani dookimentii sana eenyurraa akka dhufe beekaan hundeesii beeka walumaa gala dhaabi OMN diina Oromooti miti Jawaaris qabsaadha qabsoo nu wajjin jira jechuun dirree qabsoo dhaquu qofaa miti haga danda'ametti keenya hin qeeynaa bakka nuu sirratetti akkama dhiyoo gaafani qeeqa kaase argitee OMN irratti waraana bilisummaa Oromoo maaliif hin argisiifne yoo hin argisiifne kan OPDO argisiisaa gaan jedheen eega sana waraana bilisummaa Oromoo illee argisiisan okay waan hedduu qaqqajeelchaa jiru kana caalaa maal goona hin fannifna moo qalannee nyaan moo diinnee facaasuu barbaada haa godaanu ajaa'ibsinu keenyaa miti miidiyaan sun abadu ilaamee abbaa kiyya dubbii nuusii galaan jirtu argaan jirtu bakka nuti argaa jiru nuti waa dhaamsuudhaaf deemaa jirra gamtaan akka namni dirmatee waa dhaamsu barbaadaa jirra fayya barbaadaa jirra fayyi kun immoo mooraa qabsoo Oromoo iticha malee hin doomsu ummata Oromoo keessatti qabbanaaf nagaa fida boqonnaa fida jaalala maddisiisa isa kana barbaanneeti amma kaleessa inni wannaa dabarsa waan mana kireeffatan ukeer maal goona re mana kireeffachuu baata maalaa goonu mana abbootachi jiraa isatti gali jedha ammoo mee maalaa goonu abbaan kiyyaaf abbaan kee isachi manan qabu walumaa gala dhiise amma namni eessatti xiyyeeffatee jira diina yeroodhaa yerootti waan yeroodhaa wajjin deemu hojjedha yoo amma argitee akkas taate yoo argitee waan dabarsitan dhabdan an kiyya cufeen kan kee irratti dabarsa homaa rakkoon qabu maqaa keetiin darbu ana qaba guyya guyyaatti maddan dhumne yaa'een dhumne barumsas qaba aadaa irrattis qaba afaan irrattis qaba seenaa irrattis qaba yoo digiriin qabaan illee kanaaf walumaa gala xiiqii amma walirratti waa waraaban kanatu kana fidaa jira kanaaf amma booda wanni akkasii akkasirraan dhumne bakka dhiisi hin kaa dhiisi hin barbaachisu yeroo jarri yoo bakka hammeenyi jiraatu yeruma sana dirmannee dhaabaa jennaan guyyaa hunda argitee jawaar OMN sinsaatila maalin godha aysa lachi miti jechuun ofumaafuu afaanumatti jechuun naman jibbisiisu albazzaan bakka raqa jedha bar wanni tokko yoo keessa baatee guyyaa hunda munaaguu ta'a bar munaaguu kanaaf walumaa gala ammaa kaastee akka dhaabdu kabajaadhaan si gaafadha stop kabraa ijoolleen argitee Qphii
Angasa mo maal jettan Ali jettan isa areda si qabu tokko areda reetti fakkaatu tokko. Yaa deebi'a fuula diina irratti deebi'a. Namitti kana argitee dhaa karaa hundaan itti bobbaati. Karaa hundaan itti bobbaadhaa namitti kana. Akka amaarri argitee aadaa Oromoo inni barreessee jennaan Tasfaayee Gabra'aab. Cinqabaanitti Oromoon argitee namitti kana cinquu qaba. Kitaaba si bitachuu dhiisi. Kitaaba wajjin jaannabaa galu. Agesse mooraa qabsoo Oromoo tuqame bar. Oromoo waraaname bar. Kanaaf Tigreen argitee ama Eertiraa keessaa Tigraay tarka kennattee waan ka'iriinuu himti jennee warra intervuu godhu wajjin dhaamuu qaban. Hagas bobbaan keenya kana amma isa kaan dhiisa kaan sisirraa jira qaqqajeelaa jira ijoollee wal faana jirra amma hatta Naziir kunoo waan kana irratti dubbataa ture kalees dhaqa dhaggeeffadha Saaliyaan kana irratti dubbataa turte Amaarrillee kana irratti itti ka'ee jira Amaarrillee dhageesse warri sadanuu walumaan dhaamuu qabani warri intervuu godhes warri argitee namittiin intervuu taate Tigiree sunis dhaamuu qaban. Oromoon maalummaa isaatiif jabina isaa waliin ilaan yoo akka wal jibbine mootummaan Tigiree waan argee qaba. Wallaalumni jara keenya diina hamaadhaa wallan jedheef wallaalumni jarri waan argan qaban nutu waan amma biyya alaati shane jedhu isii kana dhagahani isii kana dhageenyaan karaa nama keenyaatiin seenuu barbaadaniiti oppidiyoo argitee kanaan duras mana paaltokkeetti bantee ambosu paaltokkeetti 2007 2006 yeroo namni argitee oppidiyoo ta'uun qaanii salphina mana banee fi oppidiyoo jedheet dhaqee paarlamaa dorgomaa ture biyya dhaqee amma lafa fudhatee namuma kanatu as deebi'ee intervuunuu godha gurbaa kaa'oo tokko wajjin amma gaa Oromoon yeroo akkana gamtaadhaan ka'ee ati diinaa jedhee itti himuu danda'uu qabaan. Amma wanni kun waan salphaa miti jara kee waan salphaa miti akka salphaatti isin ilaaltanii miti. Kanaaf egaa ijoollee argitee waan tokko argitee waan xixiqqoo namni ba'ee wal himatu wal arrabsu kana akka argitee waanuma guddaatti ilaalina wallabbiin jiraachuu danda'a sababa siyaasaa adda addaatiin. Kun ammoo utuu ati jaarsa fidadhaati jaarsatti wal isini mannaa Arsii keessa jaarsa lama Jimmaa Wallaggaa Harargee jaarsatti wal himanna jettanii amma haasaan nuti harkaa qabnu haasaa argitee iyyeeyyii haasaa abbaan qabne haasaa yatiima gaaddisa koraan nattuu jedha haasaan yatiimni jette namni dhugaatti qabatamaatti kana jedhee haasaa jiru jette xiiqi natti fakkaataa ta'uun nabu ta'inna kun haasaa iyyeeyyiiti gaaddisa koraan nattu jaarsatti machuuf hin taatu. Kanaaf kuni waanuma argitee namni atitu nu gurguratee isaantu nu gurguratee kun waan bakkas qabdu miti. Isaantu marree godhee isaantu ajjeesee isaantu fayyisee kun wanti xiqqoodha. Amma kana yeroo akkas wanni ummata Oromootti xiyyeeffatee akkas ummata Oromoo taargeeta godhee rukutuudhaaf dhufu kana dirmannee argitee waan sana rukutuu danda'uu qabnaan akka Somaaleetti. Kanaafan har'a yaamicha warra hafaniifillee caffee raammisiifillee jiijiifillee yaamichaan godhu waamicha Oromummaati. Ka'aati diina irratti deebi'a. Isaa waan kaan
warri dhuftan illeen thank you galatooma birmachuun nabina kan isinitti dirmatu nabin kan kufnaani ol isin kaasun nabina galatoomaan jedhaaniyan warra kan Naziir Saaliyaa akkan amma diina kan keenyatu dura nu balleessuu barbaada agartuu ummata Oromoo jaamsuu barbaada mooraan kun diigamee badee qabsoon kun diigamee badee jennaan itti deebi'ee Oromoon abdii kutata wa assalaamu alaykum karaa tokkoon karaan ka'uun hin jiru waraana wal salphise maqaadhaa wal balleesse eenyu nu wajjin dhaabbatee loluu hin danda'u isa kana barbaadanii Tigreenis kana barbaadanii nama leenjisanii as nu keessatti erganii qaama dadhabaa keenyaan argite nu diiguu barbaadan mooraan ummata Oromoo akka ni diigamu barbaadan bakki hirrinni jiru jira bakki rakkoon jiru jira bakka hoogganaatti hirrinni jiraachuu komeen jiraachuu danda'a garuu mooraanaa bitisaamu qabsoonaa bitisaamu wow kanarratti barmaatii keessantu diigame hay qee keessantu diigame bar daa'imatitti dhume bar obboleeyyan keessan durbaatu gudeedame bar Oromoo talkaniif guyyaa boo'aa jira imimmaan irraa hin qorre bar mee eessatti gallagaa abdii tokkollee qabna amma jarri kanaan qaama laafaa keenya argatanii warra biyya alaati argite diina biyya alaa jirtu argite ijoollee Oromoof qabataniit seenan jechu inni kan karaa soddomaatiin kana barbaadan kanaaf tasfaa irra dhufan jechu kun immoo bakka jiru maratti dhahamuu qaban isa kana argite akka gaariitti ilaalessinee rukutuu qabnaan har'a amaarrilleen dirmatanii waan kana irratti iyyaa jiraniin dhahamuu qaban Tigreen waan keenya nuun himtu naaf hin balaaleffattu Tigreen komean jawaariin komadhu yookaan daawudiin komadhu yookaan abbaa caalaa komadhu yookaan kamaaliin komadhu ምን አገባቸው እነሱ ጠላት ነው ጀሪ ዲና አራራ hinqabneen jarri kun kan keenya mooraan qabsoo ni araaramu baannaanis ka jabaate faana hiriir hundinuu qabeenya Oromooti kana ilaallataniit gam tokkoon argitee nu seenuu barbaadani inni kun argitee maqasiin ciramuu qaban yaa walumaa gala har'a wannan dabarsuudhaan dhufe waan guddaa miti akka mata dureetti akka yaamichaatti warri amma argitee waan OMN waan abbo waan tokkoon isinitti hima mistirii isiniif hin galle ilaal bakka balleessettaa balleessu malee keessaayyuu amma ijoollee lafaa ol kaatu kana haga tokko yoo rukutte ittiin jabeessin maali daa'ima ol deemaa jira si'i gad deemuuf isaa ol deemu gizeen tokko yeroon jawaaris ijoollee argitee lafaa kaatu kan jarri ol deemaa jiran ati immoo gad deemaa jirta yeroo kana keessatti eeggadhaa ijoollee bakka rakkoon jirutti timnee ni qajeelfatu akka diinaatti halkaniif guyyaa magaazii fudhannee argite deenechinna maal taatan isin argaan jirtanii isin bar Oromoo jaamsu barku Oromoo jaamsu amma ijoolleen kun lafaa ol deemu in jarjaru sirri namni dardarri akkuma utaalee dallaa kutu dubbiillee kutaa jedhan dubbini muucaa hin jarjara irra mura dubbi alanfatee akka jaarsaatti taa'ee gamaggamee hin dubbachuu dhiisuu danda'a garuu egereedha
sichi waggaa dheeraati isaaf yoo argitee lubbuudhaan jiraate. Kanaafi guddoo argitee itti jajjabeessuu haga dhumaatti buloonan itti akkas micciiraa oolaa kun doofummaa. Wallaalli immoo xalaata diina utuutin beekisi jeessa. Kanaaf walumaa galaa xiqqeeffadha. Haa xiqqeeffannu. Warra argitee miidiyaa irratti waraabdan haa itti deebinu diina irratti. Fakkeenyan numu boris gaafa bilisoomnes walloluu hin hafu bara. Rakkoon hin qabu. Nuku ka faamiliiti. Ka faamiliiti rakkoon qabu. Argitee wannaan warra argitee warra hijaatii miti. Obboleessinuu aarii wal ajjeesu. Guddoo immoo ho'ee argitee nu qofa miti. Saba biraa keessas jira wallabuun. Siyaasuma kamiin keessatti namni wallaba. Uleedhaan walitti ka'u. Warri qaroomellee garuu diinummaa miti. Isa kana beekuu danda'uu qabna. Kanaaf argitee hamma afurri bareedaadha. Ijoolleen argitee namnilleen Oromoon illeen komee irraa qaban mufii irraa qaban daandii argitee namicha kanarratti dhufee wajjin rukutaa jira. Gadallee argitee yeroo daalimu immoo xaarimu maal isin kuulloo tokko kan adda gubataa tokko kuulloo tokko yeroo sanas akkasumatti itti bobba'e Oromoon. Ilaal yeroo akkasii isinis as deebi'aa bobba'aa achi teessee OMN kana ONN kana maal goona ree maal goona mana kireeffatee ala taa'e hukee maalan godhagaa mee maal goona. Kanan madda si beekaa isii kana akka dhaabbattan. An eenyu tokkoof irraa nama deebi'u miti. An haadha kiyyarraan deebi'u. Haadha na deessarraan deebi'u. Rabbi nunan deebisin argitee waan ummata Oromoo argitee akkas xiqqoo tokko argitee madaala isaa cabsu. Yoon argaa irraa deebi'e Rabbi nunan deebisin. Umuruma kiyyayyuu haa gabaabsu. Hin turiniyyuu. Kun kadhumaati. Aneenyurraallee hin goru. Abdii kutadha. Kanaaf dhaabaat isa diina irratti xiyyeeffadha. Diina irratti. Anaaf ilmeedha. Qabsoon kun isiniif galuu baatu. Anaaf ilmeedha. Anaaf abdiidha. Anaaf hawwiidha. Waan meeqa keessanaa jira. Anaaf ilmeedha. Anaaf eegale. Anaaf abbaadas, anaaf haadhas, hin awwaallanne haadhas, abbaas, obboleeyyanis na booda dhuman. Kanaaf argitee yeroo tuqame nan butama. Kanaaf hedduu galatoomaa ulfaadhaa ammaa fi dhaamsa kana dabarsuudhaafani hundi keessanuu dirmannee namitti kana dura dhaabbachuu danda'uu qabnaan. Miidiyaa jiran maratti gargaaramne dha'uu qabnaan. Namoota argitee akka kanaan duraatti sababa argitee adda addaatiin waa sirreeffachuu dhabaniin argitee mufachiise yoo jiraatilleen afooturaa jira. Anna tuqamuu ummata Oromoo hin danda'u. Mooraa Oromoo tuqamuutu hin dandeenye. Qabsoo Oromootu booda argitee godaannisatu qabsoo Oromoo irratti hafa. Godaannisaa hin fayyine. Godaannisa ni fayyita. Hin fayyitu bara. Madaan ni fayyita godaannisa hin fayyitu. Godaannisa qabsoo Oromoo irratti hafa. Godaannisi kun immoo argitee ijoollee keenya attuu kana ilaalaa guddata. Ijoollee xixiqqootu. Bor abdiin Oromoo maalire? Daa'ima barataa jirtu ijoollee waggaa 8, 7, 6, 9, 12 abdiin isaanii maalire? Yeroo nuti argitee yeroo hundayyuu akkuma hojii godhannee yeroo hunda
argite gadi baanee geeran walirratti yeroo diina nu nyaatummoo hin argine nuti dirmannee walirraan dhaabsine. Kanaaf wanni amma TPLF hojjetaa jiran waan salphaa miti. Gamaa dhaamsani gamaa argite waan dhaamsan itti fakkaatan. Obboleesso carraa gaarii bananii ijoolleen qeerroon gamaa carraa argatan hidhamuufu carraa argachuun waan guddaadha. Qabsoo bilisummaa Oromoo hidhamuuf carraa argachuun waan guddaadha. Carraa baname. Baqqalaa Garbaan galanii hidhaman jenne carraa guddaadha galanii hidhamuun qabsoo hatteeti miti. Yakka hojjetteeti miti. Horii saamteeti miti. Yakka hojjette saba keetiif hidhamuun seenaa guddaadha. Saba ofiitiif hidhamuun seenaa guddaadha. Carraa guddaa carraa namni hin argan. Carraa namni hin argan. Kanaaf amma biyya keessa argite waan sana naafifteef as deebitee argite waan milkoofte seete. No milkaa'u miti. Ka milkaa'e uummata Oromooti. Ka milkaa'e mooraa qabsooti. Ka milkaa'e argite qabsaa'ota ijoollee argite dhumaa jiran hidhamaa jiranii milkaan waa hedduu hojjetaa jiran. Warri kaan dhumee warri kaan hidhame. Karaatti namne mallee. Ammallee hidhamuu qaba gara fuulduraatti. Amma sitti dhumna. Dachaan. Dhaamsi Waaqoo guutuu kana. Nuti akka ilmeetti dabarsinu miti. Ilmeen isaa inni har'aa kun akka argitee qabsoo ilmeettan dabarsaa jedhe miti. Yookaan ilmeetti guddimnaa jedhe miti. Guddiseera kunoo ijoolleen isaa ifaan ifatti argisiisaa jiran. Ifaan ifatti. Ifaan ifatti. Kanaaf ammoo nuti warri biyya alaa jiru warra argitee diinni ergee Oromoo fakkaatanii nu seenan damnee arraba isii gubuu qabnaan muru. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa rabbii wal biraa sin fuudhini gammachuu kan keenya argite rabbiin ifatti nuuf baasu argite. Rabbiin nama qabsoodhaaf ka'u nu haa godhu. Qabsoof ka'u. Nama walla ga'ee qabsoof ka'u. Yaa kanaaf amma jabaadhaa hedduu galatoomaa warri itti jirtan deebisaa namittii kana. Deebisa afaan keessa dhaana. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa kanuma isinii dhaamuufanni amma booda xiyyeeffannaan keenya diina irratti ta'uu qaba. Thank you.
Lateo. Si argaa jira uummanni. Si argaa jira. Foodda Lateo. Si argaa jira uummanni. Osa.